waan tiktookiin nu goote ma miliini kiyoob nu godhe. Boode akkana sigaa jireetanii nagarsiisi. Sanii laala moo ijoolleen keenya ijoolleen dhiiraa barataniiru jenni nu namaa wajjin akka kana hudha wal qabaa jiru jarri wanta jarri walitti godhanu gisee laal dhugaa rabbichaa viidiyoo maakii arsii ni beektu jedhanii nama namuchatti kan viidiyoo si gadhiisanii jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awaan jedhu wanti ajaa'ibe sila ka hoqqoodu suni ilmoo dhalchiisuuf hoqqoodu jirtam. Nama tokko lama qofaa miti biyya guutuutu tokkooti mucattii kana irratti duudhaa jira. Mucattiin kun akkasiin of ajjeestu akkasiin waan hin taane keessa seentu godhaa jira. Maakii waan kanaaf maal jetta? Waynuma salphanne laa ilaaha illallah Oromoo laa ilaaha illallah. Haa ta'u malee mucaan kun laayivii irra dhuftee viidiyoon kun akka inni jalaa ba'e himtee jirti. Maal ture kan jedhu asumatti kan wajjin ilaallu ta'a. Mucaan bareedaan Abdii Jimmaa jedhamu kun garaan itti jijjiira. Namoota baay'ee afaan qabachiiseera. Gisee wanta kana harii ijoolleen keenya walitti gootu. Anaarama boqqolloo jala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Urutaa sagantaa keenya har'aatiin inni guddaan maayini yedduu kana keessatti filannoo guddaatu gaggeeffamaa jira. Filannoo kana irratti Dr. Abiy Ahmed ከ90% 90 ኦል ፊደን አገኘ ጅሩ ሰበር የተባለ መረጃ ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማሸነፋቸው ዋን ከናፍ ገለኒ ኑ በርባችሳ ገለኒ ኡመተ ኬኛ ኒ በርባችሳ ገለኒ ኡመተ ወርቂ ከናፍ ኒ በርባችሳ ገለኒ እስኒፍ ኒ በርባችሳ መቃኮቲን መቃ ሞቱማ ፌደራላን አከስመስ መቃ ፓርቲ በዳድናቲን ገለቶማ ኡልፋዳ ኑጅራዳ ኑስ ጭምኔ ሆጀኔ እስን ገመቺሱፍ halkanii guyyaa waadaa isinii galle eegsuudhaaf kan tattaafanu ta'uu keenya isinii ibsuun barbaada. Dinni diina nunna wacheesi allayyaatti darbi alirra darbi maqaa keenya falmannee namaan tuqne ni beeka rabbi maqaa keenya falmannee namaan tuqne ni beeka rabbi imaanaan si harka jira falmatu dhaloonni qube dhaloonni maqaa keenya falmanni kanas immoo rabbiin ni beeka. Kana qofa miti gara naannoo arsii keenya gara naannoo jaallatamtuutti sangees arsii keessatti wanti ta'aa jiru maal ummata kiristaanaa ummata ortodoksii irratti wanti ta'aa jiru maal kanaan dura akkas jedhanii dubbatanii jiru xiinxalaan siyaasa guddaa addunyaa እኔ ባለውበት 99 በመቶ ሙስሊም ነው ስለዚህ ማንንም ሰው ደፍሮ ቀና አይልም በሜንጫ አንገቱን ነው የምንለው ጎንደር ውስጥ ግን ያለ የነበረውን ችግር ይሄ ጓደኛዬ ሲነግረኝ ይሄ መለወጥ አለበት xiinxalaan siyaasa guddaa addunyaa kan isaan kana jedhan waan biraatiif yaadaniiti jedhanii jaroonnisum waan baay'ee irratti haasaa jiru naannoo keenya keessatti ummanni keenya baay'inaan musliima gatiin hordofuu jennaan musliimoonni immoo naannoo amaaraa keessatti baay'ee hacuucamaa turan yeroo sana keessatti haasaan sun kan kee naannoo sanaaf gisee sana keessatti ituu naannoo keenyatti wanta akka kanaa godhanii nu waan nu goonu ni beekna jarri garuu achitti wanti jarri godhaa jiran ummata keenyaaf ummata muslimaatiif jiran sagalee taafii turan haa ta'u malee waan kana qabatanii mojaroonni yeroo kana keessatti waan baay'ee haasaa jiru ummata arsii irratti ummata oromoo irratti waan baay'ee haasaa jiru namni tokko haqa malee du'u hin qabu ammas taanaan sagaleen taa'amuu fi qaba ummata kana ummanni ortodoksii pheenxee haa ta'u kiristaana muslimaa ta'u namni barbaadayyuu namni nagaadhaan duraatu itti bu'amuu hin qabu. Baasii Gondor arsii keessatti kan gubate mana amantaa osoo hin taane ኤምባሲ ሚሊኒክ አርሲ ውስጥ ተቃጠለ ቤተ ክርስቲያን ሳይሆን የሚሊኒክ ኤምባሲ ነው የጎንደር akkas jedhanii namoonni baay'inaan ni haasa'u garuu manichi giseen akka kana gubatu yeroo laallu keessatti baay'ee namatti dhaga'ama ummata kiristaanaa arsiirratti argamaniif sagalee haa taanu egaa akka ummanni kiristaanaa arsiirratti argaman ajjeechaa fi haleellaan garaagaraa irratti raawwatamaa jira dabalataan illee manneen amantaa gubachaa jiran qaamni dhimmi ilaallatu akkasumallee warroonni tiktaayii kanarratti deddeebitan folorsiin keenya xiqqaadha guddaadha osoo hin jedhin ummata arsiirratti argaman ummata ortodoksii namoonni yaada garaagaraa kaasaa jiru yaada tokko lama qofaa miti kan kaa jiru yaada baay'ee yaada 50 oltu kaa jiru si keessatti haa jiru ni balaaleffanna mana amantaa
kiristaanaatti gubataa jira jaan dhuguma mana amantaa kiristaanaatti moo waajjira faannoodhaati yoonii fi mana amantaa kiristaanaa tahee alaabaa tana maal ofirraa godha alaabaa gaafa duraanii harmee teenya harma ittirraa muranii abbaa keenya harka ittirraa muranii ummata keenya ummata oromoo itti gabroonfachaa turanii maaliif mataskaanaan faayuun barbaachise ummata aksum ka alaabaadha kaayanna hin je'in ka masgiida rabbii dhaabne itti salaanna je'anu ni dhoorkanii kana maaliif alaabaa mootummaan hin hayyamin mootummaan biyya bulchu jiru alaabaa tana ummata ajjeesaa jiru ummata fixaa jiru alaabaa tana fidanii maaliif mataskaana keessatti fiduun barbaachise siyaasaadhaa fi amantaa waliif fiduun maa barbaachise diinni mana amantaa ortodoksiin guddaan akka uummanni jibbu akka manni amantaa gubatu kan godhaa jiru warra qalamii mana amantaatti dibu warra bakka siyaasaa mana amantaa godhaa jiru jechuudha. Arsii keessatti waggaa 100 fi wayi mana amantaa ture akka gubatu kan godhe sababa qalamii mana amantaa dibamee jiru jechuudha. Warri mana amantaatti yeroo hunda diina fidee yeroo hunduma akka manni amantaa jibbamu kan godhaa jiru warra qalamii fi kotota mana amantaa keessatti guuraa jiru jechuudha. Kun immoo yoo dhaabbanni ammallee mana amantaa hinuma gubsiisu jechuudha. Alaabaa lumuuxxii ofirraa qaba taanaan mana amantii fedhee haa ta'u mana jireenya fedhee haa ta'u Oromiyaa keessa taanaan hin gubata ganaa hiiqatti ilaal jechuudha. Oromiyaa guutuu keessatti jechuudha. Nuti alaabaa adda bilisummaa Oromoo alaabaa dhiigaan nufti alaabaa lafeen itti cabee goonni meeqa itti dhabne jechuudha. Oromiyaa keessatti manarra buufachuu miti gabbaabnee dhaabuu hin dandeenyu jechuudha. Garuu isin jechuudha amantaa da'oo godhattanii alaabaa sirna jechuudha kaleessa ummata keenya irraa harkaaf harma muraa ture mana amantaatti maxxanfattan jechuudha. Kun dhibbaan dhibbatti waan godhamuu qabu miti jechuudha. Ammallee hin xaragama jechuudha. Alaabaadhaaf manni beete kiristaanaa kan wal argatu miti. Alaabaaniif beete kiristaanii waliif garaagara. Alaabaan mana amantii sana ibsuu hin danda'u. Alaabaan mana amantii sanaaf waa tokko bu'aa tokko qaba jedhee naman akka ijoollota gwaaddanyaa koo tokko raas dhagee irratti mana amantaa sana irratti alaabaan bu'aa tokko hin qabu. Haa ta'u malee seenaadhaan seenaa keessatti wanta tokko haasa'anii keessa galchanii jiru malee alaabaaniif amantiin waliin argatu jedhanii natti manii turan. Alaabaa kana garuu dhiiga keenya irra dhaabanii jiru jira. Dhiiga keenya alaabaa kana gizee agaruu dhiigni keenya kanaaf danfu. Dhaatoo baree uruta ati yeroo baay'ee maayinni beektaa rakkinni kee nama tokko lama caalaa haasoftu. Irri tokko lama caalaadhaan hin haasa'amu bakka. Tokko ni ga'a bakka tokko nama seeraan argatte inni ni ga'a. Lama sadii haasofsiisaa isa tokko garantaane keessa galchitee gaate inni tokko immoo dhufee gizee labbasii godhu. Koi lamman jaraadha kan tokkoon ga'u ni ga'a. Dhugaa rabbicha ni ga'a bakka ibaqal. Lamman jaraadha kan tokko ni ga'a. Akka kanatti ijoollee dhaabiidhaan dhaabdisa teerumtu kana dhugaa rabbi amala kana dhiisuu qabda. Gara biraatiin immoo abbaa manaaf warri manaa immoo gisee wal fuudhanii ka'an gisee meekaappiidhaan malee ilaalu galee. ለኔ የምትገባኝ ቆንጆ ሴት ነች። ቆንጆ ሚስት ታስፈልገኛለች ብዬ ነው ማስበው ነው። ለዛም ነው አባማን አገሩ አከከነ ሚዲያ ራቲ ቤጀቹ ቀበ ጀሌ ነማ ሃሳ ነመ tokko tokko dhageessani isa warra keessan itti deebitanu dhaabbachuu qabdu. Warri keessan kan siif daa jirtu gisee si daate gaatu gisee fuulli si jijjiiramu rakkina keetiif gisee fuulli si jijjiiramu deebiti kan itti deebitu amala qabaachuu qabda kana. Yookiin dhibba akkam catti karaa si gochuu dandeessa. No, kun barbaachisaa miti. Yoo jiraate lamman keenya fayyadama. Amma ni nyaata. Ni nyaatama amma wanti kun. Wala mannee ol bira ciisni irra lamu. Asii. Maalan ta'e jetta? ምንሰራበት መጥበሻ ላይ ኦሊቭ ኦይል ተከተፈ ሽንኩርቱ ትንሽ ይጠብ የከተፍነውን ትንሽ ፓፕሪካ ሽንኩርት ፓውደር የነጭ ሽንኩርት ፓውደር ቆንጆ በርበሬ ደረሳ ላይ ቃሪያና የተከተፈው ጠብስ ያው ለማብሰል ብዙ ደቂቃ አይፈልግም ቅመሳት ምን ነው እንዴት እንደሚጥም ሁላችሁም በየቤታችሁ ሞክራችሁ አስተያየታችሁን ተነግሩኛላችሁ። ዛሬ ሬሲፒያችን ይሄን ይመስላል። በጣም ነው የምወዳችሁ። ላይክ ፎሎ ሼር ፖስት
jedhe sareen keenya yoo dhugaa. Yaadaan afat jidduu jiru furuu danda'u qabna malee addii kana koo nama geessisuu qabu maa yookuun kana malee akkamitti haa ta'u malee bishaaniif maakiinis immoo rakkina keessa gadaniiru jedhama jira. Jiraachuun feetu. Sama yani harree mangistii kamajjeesee biyyaa ba'ee kan akka bara dargii na jiraachistu. Ati na waliin jiraachuun feetu akkan jiraadhutti akkanatti tolutti. Ay anatti illee akka tolutti ta'uu qaba reenu lameenuu jechuun si qofa ta'uu qabu yaanillee na dhaga'uu qabda. Sagalee khayyaleen dhaga'amuu qabdi. An akka fedhes jiraachisaar. Anaatti akka fedhes jiraachisaa. Hay ibsaa bar gaafa na jantu akka ati barbaaddetti waan ati barbaaddee jetteeti bar. Maala nama qofa maal jedhee? Maalan si godha ibsaaku afaan kee duraatu si nyaachiseen bakka. Jalqaba wanti si naasoftanuu fi gizii deemtanii walii wajjin jiraachuu jalqabdanuu afaan keessa yoo garagaratee rakkina fida isii waan sana eeggatti waan sana yoomnaa godha gurbaan kun jettee si eeggataa jirti haa ta'u bareedaati. Tiitaa gariin guddaan Jimmaa keessatti beekamu abdiin gara kamitti jijjiirama? Meekap? Meekaappii moo? Deetuu kan ijoollee durbaa jiran dhiirris meekaappii moo? Gara kamitti deemaa jirra? Eessa deema? Haa ta'u malee yeroo kana keessatti namoota baay'ee kan dhibaa jiru ቪዲዮ tokkotu ba'ee jira. በሰውነት ውስጥ ምንም አይነት አንጎልና ደም የሌለው እንስሳ አመ ሲቱ ጀነተ ገላ ጀነተ ከንገሉ አመሲ ጀነተኑ ገልጭ ጀኔ ከንዶ አይከደታ ጅሩ አመሲፊ እንገልቱ ጊዜ ዳምበሪ ጀነተ እንገልቱ ወይ ባቂ እኔ ናማ ይደን ሞ ከነ ወጂ ናታ ኡኩሲ ኩኒ ነው ዛሬ ማስተዋወቃችሁ። እናንተ ደግሞ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ በማድረግ ጀምሩ። አሰላሙ አለይኩም ውዶቼ እንዴት ናችሁ? ስታርፊሽ ወይም የባህር ኮከብ አሳ እንዳልሆነ ያውቃሉ? ስሙ ፊሽ ይባል እንጂ ከአሳ ዝርያ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። ይህ ፍጡር እጅግ የሚገርም ነው። በሰውነቱ ውስጥ ምንም አይነት አንጎል እንዲሁም ደም የለውም። በደሙ ፈንታ የባህር ውሃን በሰውነቱ ውስጥ በማዘዋወር ነው በህይወት የሚኖረው። ለመሆኑ አይኖቹ የት ያሉ ይመስላችኋል? ፊቱ ላይ አይደለም። አይኖቹ የሚገኙት በእያንዳንዱ ክንፎቹ እግሮቹ ጫፍ ላይ ነው። ምንም እንኳን በግልጽ ማየት ባይችልም ብርሃንና ጨለማን ይለያል። ግን ከሁሉም በላይ የሚገርመው አንድ እግሩ ቢቆረጥ በጊዜ ሂደት እንደ አዲስ መልሶ ይበቅላል። ይባስ ብሎ የተቆረጠው ራሱን ችሎ ወደ ሌላ ሙሉ አዲስ ስታርፊሽነት ሊቀየርም ይችላል። ምግብ ሲበላ ደግሞ ሆዱን በአፉ በኩል ወደ ውጭ አውጥቶ ምግቡን ከውጭ መግቦ ነው ወደ ውስጥ የሚመልሰው። በጣም ይገርማል አይደል? ለቪዲዮ ላይክ መስጠትና ሰሮ ማድረግ ደግሞ አይረስ። በቀጣይ ስለ የትኛው እንስሳ ሃቶ ዋለይኩም ሰላም ጀዴ ጀራ ወጨቲጎ ቪዲዮ ሲሎ ጀቶ ሃቶ ወለ ቪዲዮ ከደረቲ namni akka yaasa bagalu gootee jirti. Arsii keessatti akkuma nu sila haasofne wanti baay'een akka inni ta'aa ture dhageenye jira. Wanti qulqulluun immoo yookiin kantiibaan achi immoo maal jedhee jira. Haleellaa Arsiitti raawwatame ilaalchisee ibsa naannicharraa kenname. Hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaan haleellaan Arsiitti raawwatame kan hidhattoonni shanii filannoo jeequuf raawwatanidha jedhan. Haleellaa kanaan miidhaan dabalataa akka hin qaqqabneef uummanni fi humni nageenyaa naannoo Oromiyaa lubbuu isaanii wareeganiiru jedhan. Shoror keessaan shanii haleellaa kana kan raawwate erga Madiina irraa fudhate walitti bu'iinsa amantaa kakaasuuf kan raawwate yommuu ta'u hubannaa uummataatiin garuu fashalaa'eera jedhan. Raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa fi qaamni nageenyaa naannoo Oromiyaa buqqaatonni gara qe'ee isaanii akka deebanii fi naannoo sana tasgabbeessuuf hojjechaa akka jiran ibsanii jiru. Odeeffannoo wayituwaaf harmee miidiyaa. Akkasii wanta kana kan hojjetee qaama nama biraati qaama hidhattoota biraati jedhamee jira. Haa ta'u malee bakka akka kanarratti hojjechuun baay'ee seensiitiif paartii wanta jedhamu keessaa inni kun isa tokkodha. Bakka amantii, bakkaawwan ijoolleen sabiyyatti baratanuu fi bakka akka kanaa kana deemanii itti bu'uuni baay'ee rakkina guddaa uummata keenya irratti akka inni fidu ni beekna. Uummanni waa tokko hin jenne, uummanni nagaadhaan ba'ee jiraatu waa tokko godhaan jiru. Kanaafuu uummata kana dhiisaa adara. ኡስታዞቹ በአርሲ በኦርቶዶክሳውያን ላይ የተፈጸመውን ግድያ አወገዙ። በምስራቅ አርሲ በኦርቶዶክሳውያን ላይ የተፈጸመው አሰቃቂ ጥቃት ተከትሎም ኡስታዝ አቡበከር፣ ኡስታዝ ያሲን ኑሩም እንዲሁም ኡስታዝ አህመዲን ጀበል ድርጊቱን በማውገዝ ሀዘናቸውን ገልጸዋል። የንጹሃን እልቂት በቃ ሊባል ይገባል ያሉት ኡስታዞቹም በምስራቅ አርሲ ዞን በአሰኮ በሽርካ እንዲሁም
በሆንቆሎ ዋቤ ወረዳ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በታጣቂዎች በመገደላቸውና በርካቶች ከቤት ንብረታቸው በመፈናቀላቸው ማዘናቸውን የገለጹት ኡስታዞቹ ይህንን አረመናዊ ድርጊት በጽኑ እንደሚያወግዙ እንዲሁም ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይህንን መሰሉን እልቂት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስቆም እጅ ለእጅ ተያይዞ ሊቆም ይገባል ያለው ኡስታዝ አቡበከር ለሞቱት እረፍትን ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን እንዲሁም ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ቶሎ ያገግሙ ዘንድ አላህ እንዲረዳቸው እንዲሁም የተፈናቀሉትን ወደ ቀያቸው ደህንነታቸው ተጠብቆም በአስቸኳይ ይመለሱ ዘንድ ልባዊ ምኞቱን ገልጿል። ይሄኛው አዲሱ ኬቢ ኒውስ 2 አካውንቴ ነውና ሁላችሁም እንግዲህ ፎሎ ማድረግ አዳዲስና ፈጣን ወቅታዊ መረጃዎችን ያገኙ። ከሲ ኡመኒ ሙስሊማስ ጉቱኒስ አከው መተ ክርስቲያና ብረየሩ ከና ቃበቱ ቲማ ማጅራ biyya keenya kan nuti fufsiisuu dandeenyu yoo kana ta'e qofa biyya keenya keessatti naannoo keenya keessatti jeequmsi yoo uumame namoota baay'eetu nu jalaa miidhama namoota nu wajjin nyaanne keessattuu dhiiguma keenya ijoolleen kun haayinuu haa ta'u oromoodhuma akka ta'e ni beekna. Kanaafuu jennaan uummata keenya adara tiksuun bakka nu jirutti barbaachisaadha. Haa ta'u malee uummata keenya haa tiksinu soo jennu tiktaakii irratti wanta sin gootaru baay'ee kan nama dhibuudha. Maakii arsii kan jedhamtu mucaa tiktaakii irratti sin beektan mucattiin kun. Min godhau ዝም ብለህ እንዴት ይኖራል ተጨነኩብሽ አልተኛም ለማን ብዬ ነው ታዲያ ምን አድርጌ የምኖረው ተጠራጥሬ ማንን ይዤ ነው ታ ቪዲዮ ወራበኒ የሮ ከነ keessatti mucatti kana irratti baay'inaan bal'inaan irratti haasaa jiru mucaan ko waan sendebu keessa biyya ofii keessatti abbaa manaa si ergii siidhaaf waan ta'e gurguree biyya alaatti ergeen booda mucaan kun hin barbaadoni akkasin jettis dhageenye jira oduu tokkoon akka dhageenyetti. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Awaan jedhu wanti ajaa'ibe sila ka hoqqoodu suni ilmoo dhalchiisuuf hoqqoodu jirtamu sila wanti dalagamu waan biraati. maa quba maali sila quba jechuun qabdee addunyaa garsiiftu maali sila kadhattee argatte waan kana kadhattee argatte namni waan biraati. Akkuma beekamu mucaan kun dogongortee jirti baay'inaan garuu irratti haasaa jiru wanta jarri irratti haasaan yoon akkanatti fide baay'ee ni dabbara haa ta'u malee mucaan kun waan kana hariidhaaf immoo deebii kenniteetti. Akkuma argamu dhalaan takka viidiyoo irraa waraabbamu ufittiin dhiistu eenyuyyuu laafaallee hoo ta'e jabaallee hoo ta'e haga hoyyaan ofirraa dha'ee ofirraa baasuu hin danda'a nama sanii lammaffaa dammoo waan inni godhillee hin beeku sadaffaa akka isaatii miti adiidha dhiirri tokko sirraa waraabuun waan jiru nama jaaladheetii miti kanarraa waraabame jaalallee kiyyallee miti goddanyaa jaartii goddanyaa jaarsaa goddanyaa isii goddanyaa tiyya fuudhe waan ta'eef an akkasi bira dhaqee akkaataa itti narraa waraabame asirratti himamuun hin barbaadu. Sadaffaa dammoo Umar Bukaarii walumaa galatti Oromoo namni 2400 azala jirtanii yoo lubbuun kiyallee ka ba'u ta'e Umar Bukaariitu lubbuu kiyya baase jechuu. Mboni mama, mboni dhufee viidiyoo kana si baasamoo hin dhuftaan sagalee Amiir irra ergeera takkaan hunda isaatu Amiir sinaa dhageessisu. Sadaffaa dammoo jiloolee as keessa jira wanni nama saalfadhu fi wanni nama sodaadhu amma booda hin jiru ani wanni si fiddan jiru dhufeetti riyaadiin jira amma dhuftanaan jedhe jilooleen dhuftee garsi baasamoo hin dhuftanaan jedhee Umar Bukaariitti walirra hidhanii tara waan irra hojjechuu jedhattee hin beeku dhufanii tara nagaafatan. Jennaan jiloonillee hin jiru jedhan hin jiraanaan jennaan wanni akkasii hin jiru hin dhufu jaazaa viidiyoo miti hoofetan amma waan feetan gabbaastan malee jedheen hin arrabsee jennaan intala haadha raamma agartanaan jedhee silkii keessaa bahi jedhee jiloon irra gaccufeeti lixe. Umar Bukaarii dhufee hin agarta bada cittaantitti fuula cittoonaan jedhe diqaalaan ilmi dhiiraa ana dhufanii viidiyoo akka itti narraa waraabame isin hunduu argitaniirtanii ani lafaan narraa waraabame inni ofirraa dhayaa ilmi dhiiraa nuyyuu viidiyoo ofirraa dhayaatiin inni miseenjera keessa irraa waraabame. Bal'inaan haasofteetti wanta kana akka jara dirqamaan irraa waraabanii fi ጓደኛ ሲቱ ይሞክ ከነ ሙጫ ጉዲ አከሲን ጎቴ ሂማቶ አቶ ማለርጊ ወንቲ ተኮ በይን ቦዳ ወጥ ተኮቹ እንደንዳሙ ሙጨቲ ከናፍራ ቢን ሰብሪያ ከኑ ፊ ጆሊን ሞበሪችተን ረታሳ ጅርተኑ ኪሰቱ አከዋን ሆጂን ቀባኔ ወይ ሳቲ ዲግደም ያፉር ላይቪ በነዘኒ ጆሊን አከናት ካራቢ ሲርገረት ቦራ ይላል ደም ይሰንጀራል ሰነገባስ ካራቢ ሰን ሲርገራ መኮ ወይኔ
الرجف أبو الرجفي أجندنا وركا وليت يا كدوريين أعوذ بالله ورقة سي كيسا فولو كذا مرة سا فولو كذا أنت كيسا فولو كذا بفرة البونا رت دولين أسيدي أرجناتي فولو لرجع دامته أرجع إسن ودان كابا هولي نرت دولين ألمان هذا راو الرجف أبو خل ده نرت دولين أبو جذبة دون كورو تكو بيجي زرارة دولا بكرتي دولون بيجون تام ور بيجالي لالو برباد أسا دفمه Ondi desa nu follow kora tafa kora kopling kora hole jina ratin da walina wallahi da gefa da da botu da wala nati fakati makani si maki da sa maki da makandalo ya maki rti follow ko sa kana rada wala ratin da wali wal ba wallahi laziman ol ba sa rabbi kakadde in da walin rat karama huddu bante yala kabda ma gawa sa ma yala kabda wallahi jina rada wala jir hada ra wach isini toba sa shi nama kudani erga jira bono kono to ko gado na jira wallahi video na tole dar Kabra leer ka follow ko amma da fati isini erga wallahi billahi karama na mageni dati huddu te bute ma na mageni daga kabi kopling kori maki rabbi rahmatan se agalu tajala forre forte o sita kopling ko ondi ke sanu jettu dafa oli singal joro ol galchu metan dafa ai bona kono nama follow na ko der gara ko video nama follow na ko der gara wallahi mara jarati video gara dafa ondi ke sanu dafa oli ne wara man di gade ko wali na wara batar huddu wajina wara bani wa media ran ovani finka bobbo abora ko nga wata ba ka mata wayne ne ba ke serga daga warro da sero ko mun da follow kora rajala lalu fetani mi ka arabu san daga ifatu ka arabu kamal laisu bona ka arabu se erga bona ina kamal ka arabu share se godai jira kuno se dakika se erga kuno amma meme messenger ka sanila wayne ayya ko bilingora isina garsi baay'ee nama azansisa kana akka qumaaraatti ijoollee keenya ta'e kana taphachuun ijoollee obboleettii keeti haadha keeti bor ilmoo keeti akka kamitti ijoollee rubaa ta'e kana hojjechuun danda'ama kan jedhu gaaffii guddaa gaaffii nama yeellaayisu gaafachuun illee ammallee nama qaaneessa. Amma wanni jiran sun dhugaadha moo soba? Silaatiin na amanta Muhammad amanta lubbu. Ka adda baafatu fi malati amana waan afaan abbaa irraa dhagayaa. Jechuun amma fakkeenyaaf already ati soba sitti fakkaata moo dhugaa sitti fakkaata? An amma yoo amala kee gara laafummaa kana fayyaalummaa kee kana laalee haasaa uummataa laalu dhugaa natti fakkaata. Yoo ati soba naan jette mootu soba jedheetuma fuudha. Wallahi asli sittaaraan. Namni garaa lafa nuul fa'aa jedhama. Egaa dubartiin garaa laaftu ilma haadha irraa ulfooftii yabarmoo mammaa isuma Oromoo takka yabar. Gara laafummaan akkanaan jirtu wanni jiru hin jiru wallahi sobaa jandaa godhatanii kallattii olii gatoofan. Deema suuf. Ati maa ilmoo namaati nyaataa hin dhuyda fedhiin qabdu hin kaafattu maa akkamitti dhulfa? Hin kaafattu hin kaafadde dirqama ulfaa qabaa? Dirqama ulfaa hin qabdu wantoota abbaan giddii tokko kiniini gurguruu hin dhiise. Wallahi wallahi ormo qoflaa soytu wallahi. Loo jechuun waate Dubaay guutuutu achi fayyadamaaf siin jedhee bara nama siin galle malee bakka kiniiniin ulfaa ittiin makka. Akkasii mucaan isin ulfoofne jettee jirti ijoolleen immoo laayivii irratti banatanii waan baay'ee haasaa turanii tiiktookii irrattis yuutuubii irrattis feesbuuk irrattis waan baay'ee irratti haasaa turanii mucaan kun akkasiin qulqulluu taate afaan siirraa haasaa jirti waan afaan siin yaamanna jedhe abdii guddaa qaba sagantaa irraaf qabdi kan fakkaata warroota sagantaa biraa ta'u ani ansuur ati eenyu turti koomenti jaalatti barreessuu keessa akka hin daganne.